Amantiin kan koo Kiristoos amantiin Kiristoos jedhamtu ni jirti asirra. Atti amanaa jedha Kiristoosin fudhattaa wordii kana. Aboo wangeelattis amanaa jedha Yesuus ayyee. Exactly wangeelattis nan amanan. Wangeelli kun amantii keeti. Dubbii waaqayyooti waan ta'eef dubbii waaqayyootti namana. Wangeelli kun amantii keetiin jedhe amantaa keeti. Sikoo utuu hin taane dubbii waaqayyootti namana. Okay, kanaafuu akkas jedhe. Okay, natti amanaa Kiristoos natti amanaa jedhette. Kiristoos amantiidha. Kiristoos abbaa amantii ofiisaatii waaqa waan ta'eef itti namana yaa. Amantii kiristaana jedhamtu ni jirti moo hin jirtu dura? Nama ta'ee dhalate ma fakkeenya karaa maaramii dhufee nama ta'eeti kan dhalate abbaati ergi. Akka inni lafa kanarratti hojii yeroo san hojjechaa turan. Abbaatu nama ta'ee dhalate takkatuma tanaa hima waaqa isaan abbaatu nama ta'ee dhalate. Yesuus ilma isaa erge karaa maaramii mun nama ta'ee. La hawla kan erge san waaqa moo nama? Waaqa kamitti nama? Abbaa waaqa. Okay, waaqayyo abbaa santu gadaameessa Maryamaa seenee Yesuus ta'ee dhalate. Abbaan ilma isaa ergeet ilma isaatu karaa maaramii. Okay, abbaan san waaqa moo waaqa miti abbaan san? Waaqadha abbaan. Abbaa tokkicha san malee waaqni biraan ni jira. Deebistu laal karaa hunda tokko nama qabu warte sammuun keetuun fudhattu bare yoon akkana jedhee deebisee na qaban malatti baasuu qaba muumaas kana. Okay, ayyee waaqayyoon abbaan waaqarra jiraami? Waaqarra jira. Abbaa santu gadaameessa Maryamaa seenee nama ta'ee dhalate nama foonii ta'e. Ilma isaa ergeedha mucaafa. Abbaan ilma isaa erge. Ilma isaa erge. Abbaan ilma isaa ergeet samiirra. Ilaa abbaan fakkeenya sadan tokkummaa jedhu hin beekta hin morminati sadan tokkummaa jedhu. Ergaan jette amma isaa ergeen jedha amma ilma kiyya yoon argadhu as ta'a ilmi kiyya na bira ta'a deemtu kaana dhaqeen jedhan bakkuma tana ta'a ilmi kiyya ana keessa jiraatu. Yesuus Kiristoos abbaan isaa ergeessa. Samiirra erge ka ilma isaa. Garam erge. Afuuraan akka inni durboo marmii keessa dhalatu taasise. Ergeen ani jechuutu hin jirtu ammaati. Wayi akka dhalatu taasise maal afaan Oromoo. Inna maal jechuu barbaadde ture herge ahaa. Okay, akkuma feetaa taatu. Laasa waaqayyo abbaan san takkaa biyya lafaa dhufe. Ilmi dhufe. Ani sin hin jenne ilmi dhufe sin hin jenne boon ilmi dhufe sin hin jenne. Waaqayyoon abbaan biyya lafaa dhufe beeka. Abbaa inni ko samiirra jira. Maa deebisaa kana maan dandeenye uummanni kun. Inni ko doonda jira. Waaqayyo abbaan. Na dhaggeeffame yoo laalme waa'ee sumaan gaafadhamee fakkeenya. Ati Oromoodha? Ani Oromoodha. Ati gartee biyyaa baatee beektaa takka abbaan ni qabda eeyyee ni qaba. Abbaan keenya abbaan kiyya magarsaa akkana akkana. Ati heerumtee hin heerumne lakkee. Ni heerumtaa? Nama akka heerumta nama akkana akkana akkana. Akkana waaqayyo abbaan kan waaqarra jiru takkaa biyya lafaarra dhufe. Abbaan hin dhufne garuu ilma isaa erge. Goobas waaqayyo abbaan dhiira moo dubartii? Macaafarraa dubbifadhu ishiyyeedha gaafa dubbatu macaafarraa isa dhaqo. Waaqayyo abbaan san ni geeddarama. Hin geeddaramu maal ta'e geeddarama? Waaqayyo abbaan san nama. Adamma eenyu joonjessuudhaaf kana tamma haasaa jirtu. Aboo gaafinsi gaafa joon jeessane yoo hin beekne hin deebisu hin beeku jedhe ummatan sodaatiin ummatan si jala. Inni koo uumaa waan hundumaati namoota iyyuu kan uume isadha akkamitti inni nama. Si gaafa aboo irra deebi'ee si gaafa Waaqayyo abbaatu Yesuus erge moo Yesuustu Waaqayyo abbaa erge? Waaqayyo abbaatu Yesuus erge Yesuus ilma isaati. Waaqayyo abbaan ilma moo abbaadha? Ati nagaadha miti garuu harka kee addarra kaawwadhumee takkan si calleeya. Maal ati kan nama joonjessitu koye? Gaa si jammari ko otoo daariktii dhumasaa maal? Aboo mucaan too saafetu jirti boo. Fakkeenyaaf. joonjoyteetti waan ta'eef bakka ummanni بين الموت والحياة جرا لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا كفر ولا دين ولا بلا دين ولا بارتي بداينا واتك خيسن جرا والله لازم هم من امنتين قبني بر
Abu Muaz wanta gosootni Abdus sanas gootu jechuudha. Seenaa kanaan si gallakkisaa intarneetii tanaaf eeggadhu. Dubbata qobe Raawwata Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Bontu Gamni galchi kiyya Abdus gaafatu waan gaafatu qabda. baay'een qaba. Wallahi hin marakkan. Yoo sheekiin ishee dheebi gaafa muuzii hoshina jedhanii isin gaafachuu malee gaafatamu waan hin beekneef nan gaafadha al tokko immoo abbo muuziniin. Maal ta'e? Maal jedhata? Isinan gaafadha yoo gaafachuu gaafatamuun hin danda'ama ta'in jedheen. Waa'ee waaqummaa kana deebisiin gaafattaa waaqummaa kana ijoolleen nu rakkite dhiirti ta'isanii isin deebistanii wooma gartee dadhabe wangeeluma. Mee Wangeeluma kana baay'ee gaafatamne waan ta'eef ammoo tokko yoo gaafanne hin ta'u. maal gaafata? Eenyuun gaafadhe? Simo. No yaa kanaan dura haasofne rabbamus baay'ee haasofne. Inni dabarsanii fi dura waaqni qabdaa takkittana ani waaqni kiyya Allah jedhama. Quraana irratti amantiin tiyyaa Islaama jette Quraana irra jirti. Amantiin tee maali? Wangeela irratti waaqayyoon keetoo maali? Wangeela irratti lamaanuu kana deebisachi booda gaafadhu. Okay, ani kiristaana siin jedheera. Amantiin kee kiristaana? Garuu gaaffii koo joonjessuuf jette gaaffii biraan fidin gaaffiin si gaafadhuun qaba waan ta'eef. Laa ilaa deebisu waan ragaa qofaan waan afaan qofaan fudhadhu bara. Amantiin kee kiristaana? Ani kiristaana. Amantiin kee kiristaana? Kana namani kiristoositti iddoon waaqessuu amantii kiristaanaa keessaa jechaan jira. Akkasiin hin jenne. Oyi. Waaqni kee eenyu? Amantiin teetoo eenyu? An sitti ani kiristaanaa siin jedhe bakka. Kana caalaa deemee argina. Abduse akkune kayete abuniin beekaan warra as dura warra waan ni goone bara hundi si warra. Ani kiristaana. Nauma tokko kana wajjin naasaan biyya lafaa karaa pheenxee tana fidaamee takka. Mee gara gaaffii kan kootitti deemna gaashii an koo yoo sii ta'u. No kana qofa naa deebisime. Okay ani dhage ani islaama qur'aanaatu islaama ta'e inaan jee suuraa 3 boqonnaa 19 irratti ana akka nabi Muhammaditti akka Iyesuusitti akka Abrahaamitti muslim. Atoo eenyutu kiristaana ta'e isin jedhe akka eenyutti kiristaana Ani immoo amantiin kee ta'u maali? baay'ee gaarii. Ani immoo kiristoos sanatti amanaa abbaa kootti amanaadha. Kiristoositti amanaa amantiin koo immoo iddoo waaqessu immoo kiristaana walitti qabaman kee waaqessu immoo kiristaanota jedhamu. Abdusee sii galtee wanni kun? Garaafuun galu kun akkamitti nama gala wantichi. Akka ergisni galtee gara gaaffii san. Okay, laan na dhaggeeffadhu na lala hanqa waan kana gahu. Namni amantii qabne maqaan akkamitti waa gaafata dura amantii qabaachuu Aboo qabda, nin waa kataba. gaafachuudhaaf. Aboo na jala please na jala kataba qalama ni qabdanii. Gamme Abdusee. dura amantii qabaachuu qabda waa gaafachuuf namni amantii qabne akkamitti. Manni kun mana amantii. Kiristoositti amanaa iddoon waaqeffadhu kiristaana Kalama koo. jedhamuun. Iddootti waaqeffattu iddootti walda iddoon waaqeffadhu jedha isa. Deebii tokko argattu na biraallee eenyu biraallee. Ani kiristaana. Ni jiru wallah. Kanaman immoo kiristoositti amana. Kanuma. Eenyutti amantaa isin hin jenne dhaggeeffadhu na jalaa katabadhaa. Jarana ani maqaan koo Abuu Mu'aazi ani sabaan Oromoodha. Afaan Oromoon dubbadha. Biyyi koo Oromiyaa yookaan Itoophiyaadha. Amantiin tiyya Islaama. Kaniin hordofu Quraana. Nabiyyiin kiyya Muhammadi. Waliigallee Quraanaatu Islaama ta'e inaan jedhe. Waliigallee akka Nabi Muhammadittiin Islaama. Akka Yesuusittiin Islaama. Akka Abrahaamittiin Islaama. Akka Muustee. Akka raajoota wangeela keessa jiru hundatti akka waan Phaawulos hin ta'in. Atoo Anis nan ibsadha. amantiin ta'e. Anis nan ibsadha. Amantiin ta'e maali? Eenyutu akkas ta'e isin jedhe amantii sana akkaan jara ibsadhu ragaa wajjin naa kan himmas. Baay'ee gaarii galatoome. Ani kana nama nu kiristoositti amanaa anatti amanaa waan naan jedheef kiristoositti amanaa. Walitti qabamni keenya immoo warri waliigallee kiristoositti amannu kiristaanota jedhamna. Macaafa qulqulluun jedha. Kanaadhaan koo immoo. Okay, ani akka Nabi Muhammadittiin Islaama ati akka eenyutu kiristaana? Akka kiristoosittan kiristoos duukaa bu'ee isa amanee jira jechuudha. Yesuus kiristaana? Natti amanaa jedhe waa'ee kiristaanaa Annatti amanaa jedhe ansan sin gaafanne gammee koo maal taate boo asin duraas akkanuma nu goote. Waan jedhe an akka Nabi Muhammadiif akka Yesuusittiin Islaama. Kiristoos Muhammad minammoo akka kiristoositan jiraatan kiristoos natti amanaa jedhe inni amantii labsuun dhumne. Ani waan jedhe dhaggeeffadhu maal labsuu dhufte duba siyaasaadha. Okay, na dhaggina fichisiise kan keebsattee tame ko maa jedhee. Abbaa caalii ati ni jirta yaa. Amantii labsachuu dhufe otoo hin taane jireenya labsuu dhufe natti amanaa jedhee achi booda immoo Aboo nammoo kiristaana jedhamu. eenyutti amantaa siin hin jennee baran?
waan jedhe dura unkaa tokko amma fakkeenyaaf baasaboora keetirratti amantaa yookaan amantii bakka jiru bakka wayii jira barre gartuu hayimaanootii wayii jiraami. Inje unkar bakka sanirra bakka amantaa yookaan amantii sanirratti kiristaana jettee barreessita moo islaama jettee barreessita? Kiristaana dheen barreessa. Amantiin tantee kiristaana? Ani kiristaanaan siin jedhe sitti meeqoo jalqabaa kaase. Amantiin tee kiristaana jedhi kaata. Amantiin koo kiristoosii kan iddoo waaqessu immoo laa ilaaha illallah. Abbu seemee goo hojjechiisi mee namticha kana. Ati koo isatti barbaadda hin deebisu kan baasa wayi. Isatti beektu deebisa. Walla jara kana bar ni beekan bari waan hin jirre tana jedhamti. Hin jedhan wallahi ani kiristaana amantiin kiyya kajedhu addunyaa hin jiru mee dhiira jedhee mee haa jedhu barreessee koomentiidha ani amantiin kiyya kiristaana mee haa jedhu. Qoy muuxaa waa dhaggeeffadhudha. Ani isatti beektu safaan keessaan deebisa utuu hin taane. Mee jechisiisi jara kana. Sagaleen beeku. Afarso. Kiristaana. Jarri kun keessan annattee. Kiristaana siin kana caalaa waan barbaadnu qabdu mee gara gaaffii kootan ceefuma asirratti hin gubnu. Please. La. Akkana mana goota gara gaaffiitti waan biraa deemee akkana rakkan. Ati dura amantii kee raggaasisi. Wangeela keetis raggaasisi. Waldaa keetis raggaasisi akka hojjennu. Ani kiristaana kan itti amane immoo Kiristoos. Okay, hayyee ati kiristaanaa mi amantiin kee? Okay, amma amantiin kiristaana jedhee laal dhageessanii abduse. Ani kiristaana amantiin koo kanan amane Kiristoositti fudhatanii. Eenyutu kiristaana ta'e isin jee? Kiristaana ta'e naan jennatti amanaadha Kiristoostu. Namni kiristaana. Hin jiru. Qaamni kiristaana ta'e isin jedhee jira wangeela irratti eenyu kiristaana ta'e isin jedhe? Akkon jenne Kiristoositti namane. Kanaafuu waan kijibaati kan waan hin jirre irraadhis waan jiru barbaanna amantiin kee maal irra deebi'e ammas? Kiristaana. Eenyutu kiristaana ta'e isin jedhe? Kiristoostu natti amanaa jedhe. Aboo Kiristoos ani Nabi Muhammad natti amanaa jedhe ani Nabi Muhammadii miti. Elaa ammas. Amantiin kiyya Nabi Muhammadii miti. Abbamuus. Amantiin kiyya Allah miti. Abbamuus gaaffii koo jallisu gaaffis gaafachuu balleessuuf jettee akkasiin godhe look dhaggeeffadhu. Ani Kiristoositti namana siin jedheera mini. Eenyutti amanta siin hin jenne baran? Amantii qabda. Warri walitti qabanii Kiristoosin iddoo tokkotti waaqessan immoo kiristaanota jedhamu ani immoo isaan keessaa tokkoon siin jedhe. Eenyutu kiristaanota jedhe? Eenyu jedhe? Yesuusi? Eenyu yoo jedhu kiristaanota sagalee waaqayyoo jedha. Macaafa qulqulluu. Yesuus Kiristoos kiristaanummaa lallabuu ture? Inni amantii lallabuu hin dhufne, inni jireenya lallabuu dhufe. Waa takka maal lallabuu ture? Waa takka amantiin qabu Yesuus? Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqayyootti gala. Qalbii maraanne qalbii jijjiirrannaa miti. Qalbii jijjiirradhaa maal jedhasa? Waan jedhe Yesuus Kiristoos amantiin qabu? Inni amantii tamitti qabaate satti amanna malee amantii. Amantii sin fine he's a disbeliever jechuudha waa takka amantiin qabne jechuudha. Inni abbaa amantii ofii isaatiif iyyuu. Namummaa isaatiin amantiin qabu waaqa waaqessu waan hordofuun qabu. Inni ofiima isaatiiyyuu waaqaan sin jedhe koo dhaggeeffadhu. Amma gara gaaffii kootti deemna. Waaqni qaba? Hin qabu. Qaamni waaqa waaqessu. Waaqa nuuf kadhatu. Waaqayyoof sagadu. Waaqa ni ta'a? Hin ta'u. Yesuus waaqa ni waaqessa moo waaqessu? Dura yeroo lafarra jiru hin waaqessa. Amma immoo wanni isa yeroo samiirra jiru waan samiirra Yesuus samiirra hin turre samiirra nuti jiran asumatti nuti samiirratti waaqan kadhannu lafumarratti. Lafarratti waaqayyoof ni sagadamuun sagadu Yesuus. Lafarratti hin sagada waaqayyoof. Lafarratti waaqayyoof nuuf kadhata nuuf hin kadhatu nuuf kadhatamu nuuf hin kadhatu waaqayyoon. Nuuf kadhata. Lafarratti Yesuus Kiristoos ani uumaa gochuu hin danda'u jedhee moo hin jenne? Jedheera. Kanaafuu waaqan ta'u qabaqaa. Maaliif waaqan ta'ure kan nuuf ergee waaqayyoodha. Innaan jedhe. Waaqayyoon Waaqayyoon waaqa nu erge moo nama nuuf erge? Yesuus nama ta'uu hin danda'u. Namarraa dhalate malee duriyyuu inni hafuuraan hin jira. Yesuus Kiristoos duriyyuu hafuuraan hin jira. Qaamni akkuma feete haa taatu qaamni waaqayyoo kadhatu waaqayyootti booyu waaqayyoof sagadu waaqa ta'uu hin danda'u waaqa ta'uu hin danda'u nan jenne. Maaliif waaqa ta'uu hin danda'u kan nu erge waaqayyoodha wanta ta'eef. Qaamni gartee Yesuusin erge san waaqa moo waaqaa miti? Waaqadha kan isa erge.
Amma immoo Goobas. afuuraan hin jiru. Waaqayyo Yesuus ergesan malee Waaqayyoon biraan ni jira. Waaqayyo kan biraan hin jiru Yesuusiif malee. Maal jechuu jiran afaan akkamisa? Irraan si deebi'a. Yesuusiin malee waaqni kan biraan hin jiru. Yesuus Kiristoos eenyutu erge biyya lafaatitti? Waaqayyooti erge. Waaqayyoon san Waaqayyoo dhugaati moo Waaqayyoo dharaati kan Yesuus hin erge? Waaqayyo dhugaati. Waaqayyoon Yesuus ergesan malee Waaqayyoon biraan ni jira Waaqa kan jedhamu. Waaqni kan biraan hin jiru Yesuus. Waaqayyoo Yesuus hin ergesaniin alatti Waaqayyoon biraa yoo jiraate Waaqayyoon biraa san Waaqayyoo dhugaati moo Waaqayyoo dharaati? Waaqayyo dhugaati. Lama jechuudha Waaqayyoon. Waaqayyo abbaa kan ilmaa sadan waaqayyo Lillahi wa tokko inna jedha. ilaihi raaji'uun. Ati xeenaan kee nagahuma boontu? Naguma dhuguma. Baafadhu Qolaasaayis boqonnaa 1:15. Ani waa'ee Qolaasaayis boqonnaa wayii wangeela guutuu akkasii gaafadhe. Amma waan naan jette. Achirraa dhaggeeffachirraa dubbifadhu. Okay. Yesuus nama waaqa yeesiin gaafadha amma sirraa hin dhiisa baay'ee. Yesuus nama waaqa. Yesuus waaqa. Maaltu nama godhe? Okay. Yesuus waaqayyoo tokkicha. Yesuus malee waaqayyoon biraan ni jira? Hin jiru. Abduu Sayyid dhageessanii ammaas? Yesuus biraan Ustaaza. Waaqayyoon tokkicha Yesuus malee hin jiru jette jira dhageeffadha ammas hin diidi. Dhageeffadha. Aduwwaas konkolii waaqayyo namaa oole laa nagaan oole. Ati beekaa jallifta malee jechuudha. Dhugaa dubbachuun dhalootuma burjaajessu beekaa jallifta malee tokkoffaa Maal wangeessa burjaajessu isin? jirta. Maana naannessi Laani wallahi. amma dhumaatti yoo namni kan eebbifame siifata inni nyaacha jirtu immoo amma dhumaatti yoo namni sitti himna yee namaaf hin furattu. Gaafa kaan immoo bichaa jechuudha. Maal ibsame? Akkasitti dhaloota Gurbaa kan siraa dogoggorsiisuu. fudhate anaa miti. Abboon dhaloota hin dogoggorse. Ifii dogoggorta malee amma kanaan jettu dhagee obboleettiin tante. Ati reefu waaqayyo Yesuus waan biraa miti. Isiin akka jettu Yesuus malee waaqayyoon biraan jiru jette. Ati akkas amantaa? Ani kanan itti Eegama wal faalleessiti. sadan tokko No, akkas jedha. waaqa abbaa ilma fuudha Yesuus dhaggeeffadhu. Yesuus waaqa moo waaqaa miti? waaqadhas namadha sana koo jalqaban sitti mee Laa ilaaha illallah akkana jette kunoo tunis. Okay. an jalqaba sitti Eenyu mee boontu? waaqadhas namadhas akkamitti nama eeguu Sa kiristaan akkamisin kiristaana kakuu moofaati haarawaati moo? ela abu Waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko jennaan. Yesuus waaqa moo waaqaa miti yoo isin jedhan maal jettaniin? Yesuus waaqa waaqayyos waaquma hundi isaanii tokkuma. Yesuus Kiristoos waaqaan qabaa yoo jedhe waaqa ta'uu hin danda'a. Hin danda'a. ani ko ilaami ammas Jara. qabees yeroo Utuma tokko jedhu- Biyyeen isinitti salphattu jechuuf isin duune isin gana umrii dheeraadha. Ani Utuma waan malee- jedhu jira jallista. qabanneerra waan duunuuf hin qabnu itti hamanneerra sala ta'eef inni immoo isa jireenya bara baraa namaa kennu malee isa nama ajjeesu miti. maal jireenya bara bara kan akka jedhu Yesuus. Na jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatuutu mootummaa waaqayyoo galaa jedhe. Innaa Yesuus waan takka nama kan mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira jedhe mana isaatii miti Yesuus goojjoo tokko hin qabu. Takka hin qabu. kanaafuu Ni amantan akkas gartee yaa jedhe yaa Yesuus jettee hin bara ilmoo xiyya tana takka mirgaan takka maaree naannaa kan nuti mootummaa xiyya anaa miti jedhee bitaa mirgaan ka'u abbaati malee. Yesuus yeroo lafarra ture. Amma isin waan iddoo isin qabu boqonnaa tanaatu nagaan addaa isin galchamma dhaggeeffadha. Amma waan diddan kan hunda bakka tanatti amma hunda sii gantanii isin warra amane moo warra kafare? Warra amane. Okay, wangeela eenyuuf biraa qabame? Boontuu hin qabda? Yeroo takka ustaaz salaamu alaikum. Ibnu, waalaikum salaam. Mee abduse warra kana tekistiidha baalagee as jalaa kanneen sirreessi warra arrabsuudhaaf.
Yaati kolkoloon tun jedhis kolkoloo nama waan rasaru jira أبناء القردة والخنازير وعبدة طاغوت ربين جليل. okay fadat bloki ayo ya Wangeela eenyu wantana baafadha eenyu Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 20 fi takka bana. 21. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 20 takka. Bantani? Bane. 7 lakkoofsa 20 fi takka. Okay, in dubbisna walumaa anaa isin dubbisa. Gaafiin kanarraa isin gaafan ilaa 20 fi 3tiin dubbise. 23 miti ilaa 23 dubbisee achi booda gaafee isin gaafadha. Akkana jedha. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti galaa miti. 22 guyyaa isa dhumaa sanatti gartee namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin hafuurota hamoos baafneerra hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu. 23 ani immoo yeroo sanitti matumaa ani isin hin beeku isin yaa warra hamoo hojjettanii ija koo dura badaa jedheen mul'inatti isaanitti himaa jedhe ameen. Akkasiimi? Akkasidha. Gosh waan gaarii abumaas tola siin deemsaa dhiisiisa kanarratti fagoon dhaqee ilaamee iddoo kanarratti maal akka jechuu barbaade ginsiif galeeraa dursasaa. Akkuma jalqaba 21 irraa ka'ee Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jedhu ilaa dhaggeeffatu. Yaa gooftaa naan jedhu duwwaadhaan itti galaa mitii jedhe. Kana jechuun maal jechuu akka barbaade jaalala abbaa koo isa waaqarraa jechuunsaa fakkeenya yeroo kiristaanonni fakkeenyaati jaalala abbaa koo isa waaqarraa jechuunsaa ajajaman hundumasaa wantoota gooftaa Yesuus Kiristoos nurraa barbaadu abbaan kan barbaadu hundumasaa jireenyatti yoo jiraate hojii qofaan osoo hin taane akkuma gajjallaarratti fakkeenya raajii dubbachuudhaan hafuurota hamaa baasuudhaan inni hojii sana qofa hojjechuudhaan akkasaan mootummaa waaqayyootti hin galle kan inni dubbachuu barbaade maalidha beektaa? Achi keessatti jiru tajaajiltoonni warri gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatanii osoo tajaajilanii jechuudha. Akkana kan nama burjaajasan jiru amma fakkeenya musliima yoo ta'anii amma achi keessatti ageeffasitti hima. Musliimoota? Waa'ee irra sii deebisa kan kedhis. Ilaa. Maal musliimoota kamtu maaliif akkas jechuu barbaade? Boqonnaan kun waa'ee musliimoota lallatti hayyee. No waa'ee musliimotaa hin jedhu kan akka keetii guutan siin jechuu barbaadeni malee. Maaliif akkas jechuu barbaade macaafni kun beektaa bomuwaas. Dhaloota baay'een isaanii itti hamananii qofaaf gooftaadhuma kanatti hamananii qofaadhaaf akka isaan mootummaa isaatti hin galle akkasuma immoo maqaa isaatiin inni ulfina isaatiif jedhee hojjeta. Fakkeenya namni tokko hin dhukkubsata taanaan hin kadhata maqaa isaa dhooftee kadhannaan hin fayya namni sun dirqama inni ulfina isaatiif jedhee hin fayyisa. Garuu ati kan maqaa isaa dhooftee nama sanaaf kadhattu suni dirqamaatii qulqullummaa qabaachuu qabda. Jireenya isaatti jiraachuu qabda. Isa inni siin jedha sanatti dhugummaadhaan itti jiraachuu qabda. Otoo ittiin jiraatiin nama tokkoof kanaafuu kiristaanni warra ibiddaa ni jiraami? Warri Se'oolii galu? Sirriitti jira. Indee maaliif hin jiru? Hundi mootummaa waaqayyoo hin galu. Kan mootummaa waaqayyoo galu. Amma bareeda walii gallee bara. Ijoo waan kanaa walii gallee bara amma. Bareedaadha jechuun anuu waan hin dubbiseef naasumaan na ibsa gaa. Boqonnaa kanarraa sumaatu na ibsaa qoy haa. Waan an si gaafadhu jira sirra. Takka maal fitta? Kana yoomisi fixa? Ayyee deeqaa takka seekanne deeqaa takka fiti 26. 26tti gadi bu'iin ka gaara jirtu 22 23 keessa jirru akka iddoo 21. No asan jenne boqonnaa deeqiiqaan baana sa'aa si biraa meeqa? Inzeen okay. Gajjallaa irratti lakkoofsa 23 irratti ani immoo yeroo sanatti matumaa ani isin hin beeku isaaniin isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaanitti hima jedhe kan jedhu kuni
warroota hamoota hojjetan yookiin immoo hojii isaa isa qulqullummaa sana warra hin hojjan nama fayyisuu hin danda'u seexana baasuus hin danda'u macaafa kanas lallabuu hin danda'u garuu jireenya isa inni jedhe sana jiraachaa warra hin jirre as keessatti jechuudha. Hundi kiristaana ta'eef mootummaa waaqayyoo hin galu. Isa kana asitti naa hubadhu. Ameen. Akkana amma atis warra atoo galuu atis amma obboleetti koo amma na dhaggeeffadha. Anaan kan nagalchu Amma akkuma inni jalqaba jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan jiru san inni maal jedha jireenyichi maalidha jireenyichatti jiraadheera taanaan akka inni habboomatti jiraadheera taanaan nan gala maaf hin galu. amma isin wanni kun hayyee isin laallatte kana jedha. Jaalala Yesuus nama raawwatuutu mootummaa waaqayyoo galamoo jaalala waaqayyoo abbaa nama raawwatu. Ittuma fi immoo dubbisa dhugaatis maal jedha raga jallaa sanatti immoo jaalala abbaa duruu eegaltanii. No. Yesuus akkana jedha. Yesuus akka jedha waan barreeffame qofa naa deebisi. Akka jedhu Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatu mootummaa waaqayyoo galaa jedhe dhuga moo soba. Itti fufee dubbisi. Achi dhaabbattee nan gaafatee dhugaadha. Waan addaati jechuun dhugaa jaalala Yesuus nama raawwatu moo jaalala waaqayyoo nama raawwatu mootummaa waaqayyoo gala. Ittuma fufee dubbifadhu achi deebisaa. Ittiin fufuu deema obboleettii too waan si gaafadhe maal taate? Abbaanis ilma keessaa ilmis abbaa keessaa sitti mana dogoggorsiisuudhaaf yaala. Hin jedhu akkas jaalala kiyyaa fi abbaa jedhemu jaalala waaqayyoo abbaa jedhe Yesuus Kiristoos. Adda baasee wanti inni jaalala. Adda baasee moo hin baafne? Adda baasee laal. Na dhaggeeffadhu kakuu ifin shawwadina naguma na shawwadu fi miteen an waan asirra jiru ta'u akka jedhu jaalala abbaa koo jedhe jaalala abbaa koo isa waaqarraa jaalala abbaa nama raawwatee mootummaa waaqayyoo galamoo jaalala ilmaa nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala. Ittuma fufee dubbisiis hin argatta deebisa. Umana anaan burjaajessuuf hin deemin. Okay, bontu hojii deeme. Bontu nagaan siif haa ta'u. Ay, bontutti hin darbiin ana bira jirtaa itti fufee. Laala nama lama jinnaasa. No, innaasa fakkaa. Waan si gaafadhe naa deebisu gaafii afaaniin si gaafadhe deebista. Ragaa naa kan ijee kan yoo hin dandeenye hin beeku jechuudha. No. Maal anaa boqonnaa kana guutuu gaafiin asirra qabuu jira isiniin gaafadhe isiniin jedhe yoo dandeessan deebisu yoo hin dandeenye barsiisota isiniif hinna jechuudha. Kuno yeroonis dhuftee jirti. Kana yaa gooftaa sanaan jedhu isa itti fufii dubbisi haa. Ittiin dhaqaa. Waan siin jedhe obboleettii too isintu yaa gooftaa nuti miti. Eenyutu Yesuusin gooftaa jedhe Islaama moo isini? Eenyu? Macaafaa jedhan jedhe eenyu ati anaatu Abu Muwaaziitu Yesuusin gooftaa jedhamu kakuutu Yesuusin gooftaa jedha. Ani mataa kootiin maa sodaatta? Isin hundi akka islaamni guutuu akka hin dubbatu kakuu cufadhu. Boontuu tachii dhufee taranyaan nuta boontuu ta'e ofii keessa seente hin banatiin yoo banatte gabbuu ta'u. Yesuus akkana jedhu Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarra nama hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhamu jaalala ilmaa yookaan jaalala gartee hafuura qulqulluu nama raawwatee galaa jedhe. Inni jaalala abbaa koo jedhe garuu waanuma waaqayyo jaallatu yoo hojjenne Yesuusis hin jaallata maaliif isatu Yesuus waaqayyo jaalala waaqayyoo kamii nama raawwate jaalala abbaa yoo raawwanne Yesuus hin jaallata waan waaqayyo jaallatu Yesuusis hin jaallata jedhu akkas waan hin jenne rankaan waan matsaafni hin jenne boontu hin jedhu matsaafni akkas jaalala abbaa koo isa raawwatee mootummaa waaqayyoo galaa jedhe Yesuus dhuga dubbate. Ati jaalala waaqayyoo raawwattamu jaalala Yesuus raawwatta. Jaalala Yesuus raawwata. Waa Yesuus jaallatu waaqayyo sin jaallata. Wangeela bira kooti okay keessan jirtu ati waan Yesuus wangeela nordofne eksi bakka isaan itti hayyee okay mootummaa waaqayyoo galaa. Eenyutu Yesuusin gooftaa jedha? Kiristaana moo Islaama? Kiristaana. Okay. Hayyee. Kiristaanaa jedhe. Okay, guyyaa isa dhumaa sanitti gartee namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetii raajii dubbanneerra warri maqaa Yesuus raajii dubbatu Islaama. Aboona maa dubbatti tonoon gubbaan osoo waan jedhu yaa yeroo maal taatisa? Isii irraa fitadhee feeturra deebistan ma dhaggeeffadhu.
baga buute Laa ammas hin jechuun buuta. deebii gahaa isinii laachaa Mee jiran. dhaabbadhu illaa Ani bu'uura eenyu gahaa barbaade laachaa jechuun jirani. qabu garuu deebii gahaa Sabeekumsa Sanumayyaa abbo. sabeekumsa keessan dandeessee keessan beena hundi keessanuu waan agartan nutti himtanii. Abdul. waan agarree waan Okay. macaafni qulqulluun nuyi Irraan si Isaan- deebi'e boontu akkana jedha. Gartee 22 guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerraa guyyaa warri dhumaatti maqaa guyyaa Yesuus dhumaatti. beeke ka guyyaa dhumaa himachuu jiranii bara waan biyya lafaa kan irratti dalagan guyyaa firdii fuula waaqayyoo dhaabbatan san namni hundi akkana maqaa kee akkana jedha. Mee ati obsi yeroo warra obsi boontu wajjin keessan jira. abbaa obbo Mu'aaz Yoo obsite hoo hunduu keessan warra Yesuusin ari'atu sana Islaamni obboleettii warri yaa gooftaa warri jedhu Yesuusin nu himoo Islaama moo isin? bara dhumaa Inni sanatti kiristaanadha. bara dhumaa sanatti maa suuraa Maariyaamii 34 maal jedha? Obbole Duftaa akkana isin abbaan eenyuutu fardeenidha. dhaggeeffadhu sa dubbii isiniif hin galu waan siif hin galle mee cufadhu yeroo sittiin dhufaa cufadhu narra please takka ittiin isin dhufa boontuu qofa malee namni takka firaan kaasin ijoolleen islaamaan dubbattu laanna jedha dubartii kiristaanaa tunu maalum ataatan isin akkasi boqottu tun okay boontuu yaa gooftaa maqaa keetiin raajii dubbanneerra warri jedhu islaama moo kiristaana? Isaan kiristaana. Yeroo Kiristaana dubbatan raajii ammas jechuusaa. dhaabbadhu haa itti tuhumna maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra warri hafuurota hamaa maqaa Yesuusin baasu eenyu kiristaana moo islaama? Kiristaana. Okay amma sadaffaa hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti warri maqaa hojii aangoos warri maqaa Yesuusin raawwatu kiristaana moo islaama? Kiristaan. Okay goobas anaan jedhu jedhee ani immoo yeroo sanitti matumaa ani isin hin beeku isin yaa warra hamu hojjete warri hamu hojjete kun warra kam islaama moo kiristaana? Kiristaanuma musliimaa hin jedhu wangeelli yaadayyuu. Eenyuun jedhe jarri kun warri Yesuus Kiristoos ani warri gartee warri Yesuus Kiristoos kallattiin dubbatee ani matumaa isin hin beeku yaa warra hamu hojjete warri jedhuun kun warra islaamaati moo warra kiristaanaati? Warra kiristaana ofiin jedhu. Okay, kiristaanuma wangeelli kanuma keenya. Goobas keessan warra eenyu warri Yesuus Kiristoos reebuu taa'u guyyaa boru guyyaa xumura warri Yesuus reebu kun warra islaamaati moo kiristaana? La isaan jalloota warra Yesuusin jibbudha malee Hin jedhu jibbuun jedhu warra jibbuun jedhu Yesuus warri irra. akka feete taatus warri kun warra kiristaanummaa biyya lafaarra kiristaana ofiin jechee jiraachaa tureemi. La jalloota isaan. Irraan sii deebi'e warri raajii maqaa Yesuusiin baasu kun warra jalloota moo warra sirrii? Isaanii sobanii Yesuusin of dura buufatanii. Okay, si gaafadha. Eenyu amma si gaafadha. Fakkeenyaaf eenyu Itoophiyaan raajii Masaraat maqaa Yesuusiin raajii raawwata moo raawwatu? In raawwata. Kan akka Raajii dhugaati moo raajii dhugaati moo sobdu? Raajii dhugaadha moo sobdu? Raajii dhugaati. Inni hojii isaatiin iyyuu hin beekamu. Holdan ragaan akan. Ragaa. Ragaa maalii? Ragaa akka inni raajii dhugaa ta'e. Hojii isaatiin maal hin beekama hojii isaa argaa jirra. Warri kunoo hojii isaaniitiin kunoo hojii isaanii maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra. Maqaa keetiin agartee aangoo gartee maqaa adda addaa raawwanneerra. Maqaa keetiin gartee maqaa keetiin raajii gartee dubbanneerra. Raawwatan moo raawwanne jarri kun? Raajota sobanii Yesuusin maqaa Yesuusin Raawwatan moo hin raawwanne? Kan waaqayyo akkuma feete taatu raajii sobdu. Guyyaa boru. Iyyaasu warri gartee raajii masarafan warra reeban moo warra reebamnerra inni kun guyyaa boru. Hin beektaa? Warra reebamne. Warra Yesuus Kiristoos reebu moo warra reebamne? Warra reebamne warra Yesuus Kiristoos hin reebu miti. Akkamitti beekta kun Yesuus Kiristoos hin reeba? Eeka warra jalloota immoo hin reeba guyyaa gaafatu guyyaa dhuma hin Maaliin beekta? Jalloo moo jarri kun warri jalloo moo jarri kun? Warri dubbii Yesuus raawwachuu turanii bara obboleettii akkana jedhanii bal'aa kun akkana jedhanii yaa gooftaa kunoo biyya lafaa irratti namoonni baay'een guyyaa sana
gartee maqaa Yesuus maqaa keetii waan akkanaa raawwannee jira biyya lafaarra raawwatamoo raawwanne jirre kun. Eeni namni amanee karaa waaqayyoorra namni deemaa jiru tokkoyyuu hin jiru. Kanaafiyyuu guyyaadhuma Raajii masarat okay si gafara raajii masarat warra reebamurraa immoo warra reebamnerraa. Raajii masarat warra reebamu warra reebamu. Isaan raajii hedduu fakkeenyaan si godhe hedduudha. Kiristaana moo kiristaana miti illee? Kiristaan. Mee dhaabba kiristaan raajii raawwachuu jira moo raawwachuutti hin jiru akka keessanitti? Raawwachuu jira. Raawwachuu. Raajii dhugaati moo sobdu? Iddoo sanatti ani murteessuu hin danda'u. Isa kanaan kanaafuu guyyaa okay kanaafuu naa deebisi. Raajiin warri biyya Itoophiyaa raajii warri kiristaanii hojjechaa jiran kun har'a warri ati beektu eenyu faadha ka kijibaa tokko naa himee ayyee ka kijibaa. Nama tokkoon kijibaa. Garaa isaanii waaqayyo beeka. Okay kanaafuu dhugaa okay isin jara dhugaati jettanii ragaa baataniif moo sobduu jettanii ragaa baataniif. Asirratti dhaggeeffadhu. Nutti dubbatan. Jarri kun isin murtiin har'a isin kanitan raajii masarat raajii dhugaati moo raajii sobdu har'a ragaa kan nu qabdu yoo sobdu jettanis dhugaa jettanis hin beektan. Kanaafuu Iyyasuus Kiristoos warra reeburraa. Ela dhaggeeffadhu gaashii Iyyasuus hin beektan jechuudha. Hundasi raajii hojjenne raajii masarat jettan. Okay ayyee waan si jedhu raajii masarat itti amantamotti amantu ati boontu. Iyyasuus Kiristoos nama raajii masarat. Holdan dhaabbadhu mee dhaabbadha waan afaanuma keessan kana walaale raajii masarat raajii dhugaati moo raajii sobdu? Hin beeku. Zakana itti okay raajiin ni hojjetu ni dhugoomstan moo hin dhugoomstan? Maqaa waaqati wanti nu hojjetu hundumtu kun ta'a. Maaf hin dhugoomsin? Kanaafuu raajii dhugaati moo raajii sobdu? Isa kana haadhatu murteessaa miti hojii isaatu murteessa kanaa. No abadan no hin ta'u raajii hojjetamu raajii masara raajii hojjetamu hin hojjetu. Hin hojjeta. Raajii dhugaa hojjetamu raajii sobduuti. Waaqayyo beeka. Aboon ani dubbatin akarran boontu usme takkituma takkaa kutanatti hin jaa. Raajii masarat raajii hojjetamu hin hojjetu Itoophiyaa keessaa. Hojjechaa jira. Kallattii hunda. Okay raajii dhugaati moo raajii sobdu? Raajii dhugaati raajii sobduudhaan murteessuu hin danda'ani. Kan abbaa murteessu. Kanaafuu warra guyyaa boruu reebamurraa raajii warra Iyyasuus reeburraa immoo warra Iyyasuus hin reebnerraa. Okay, isa kana agasiif hin deebisaa dhaggeeffadhu kaa yoo dhageesse jechuudha gaamma. Isa dhumaa bichaan kan si jedhu. Anaa dhufu kaliil koo. Inni koo kan jedhu macaafni qulqulluun maqaa kootiin seexansi baasu. Jisuun dubbatu. Jedha miti ani garuu matumaa isin hin beekun jedhanii jedha. Kana si hin kaanne. Cufa hunda si hin beektu kijibaa jedhan ni beeka murteessu hin beektu jedhan. Akka fudhatamu. Iyyuu cufaa iyyuu cufaa ta'u iyyuu cufaa. Iyyuu cufaa raajii dhugaati moo sobdu? Sobduu fi dhugaa isaanii waan murteessuun qabu maqaa waaqayyoo raajii hojjechuu isaanii nan beeku. Okay itti ati raajii isaa okay eegi dhaggeeffadhu ati raajii isaa raawwatan tan raajii dhugaati jetteetti amanta moo raajii sobaati jetteetti amanta? Inni raajaa jiramini waan raajaa jiru sana ta'eera taanaan nama fakkeenya ta'eera taanaan dhugaa. Waan siin jedhe kanaafuu raajii dhugaati kaa isaan raajii dhugaati himi? Hin beeku. Ana miti abbaan murtii. Hin beeku laala ajaa'iba dhaggeeffadha mee afaan Oromoo akkamii gartee nagaa. Hin beeku hundee maal hojii sanatu beekaa fakkeenyaa jechuudha akkuma macaafni kun iyyuu siin jedhume isaan afuurota hamaa siin baasu raajii sun dubbatu ani garuu dhumarratti. Warri kun mireef Yesuus jarri kun maqaa Yesuus okay raajii masarat iyyuu tufaa maqaa Yesuus raajii ni godhamu hin godhu. Hin godha. Maqaa Yesuus hin gartee afuurota gartee hamoos ni baasamu hin baasu. Hin baasu. Yesuus Kiristoos namoota waan akkanaa kana hojjetu kana hunda guyyaa boruu kijibtoota narraa fagaadhaa jedhee reebamu reebu. Jalqaba irratti immoo maal jedhare macaafichi fedha abbaa koo warra raawwatu jedhe. No in kolfiin siira isaas gubbaa irratti in kolfiin miqilaa I'm serious. Fakkeenya jalqabni maal jedha fedha abbaa koo warra raawwatu jedheera miti isaan koo maqaa isaatiin baasu. Okay hayyee jarri kun fedha abbaan raawwatamoo fedha gartee fedha lubbuu isaanii raawwachuu jiran. Fedha abbaa raawwachaa jiru. Ofuma fedhan na deebiste amma sagun si gaafa dhiinte iyyuutii fi eenyu cufaatii maarree fi warri salliita gurguruun fedha waaqayyoon raawwatamoo fedha seexanaan raawwatan.
Isa kana isaan madaqi gaafa isa si deebisa jiru bichaa si Akkana deebisa. akkam godha. Maal akka jechuun barbaade bichaa si deebisa. Dhiisi kana maal si kolfisiisa. Waan si Okay, si ayya bichaa dhaga. amma gara biraan si geessa amma tana sirraa Oy gara biraa uummata otoo hin abdalee geessin jira. kana si fixu malee hin darbitu. Kana si fixu Maal naa malee hin fixa darbitu. fixe? Fixe wangeelin yaa xumurame. Sobdee akka Yaa muramte sakkaatee si komandoonu yaa muramte yaa muramte raajiin murame gartee jala muraa itti argeenis. Akkasitti dhaloota burjaajessu maaltu fide amma? Laa hin burja Inni kun wallaahi dirqama billahi warra raajii siitu hojjetu. burjaaje. Si burjaaje malee ani burjaaje. Raajii hojjetu sanaan miti kan Okay. asirra sun hin beeku. Asirratti ustaaza mee takka takku ammaatti fixee jirta walumaa galatti guyyaa biroo waan jarri ta'an hin beeknu jettee murteessite baradhe. Itti Indee maal fakkii Hirreeba guyyaa boru yesuun hirreeba. jechuudha. Ila afarsus macaafichum tokkuma amma inni wangeelichi iyyuu akkuma jedhutti iyyuu fakkii jalqaba irraa Lallabadhaaf boolee. Maulee lallabachuuf dhufnee bara akka ajaa'ibaatti amma Maatiyoos 7:20 takka hanga 23 kana ija qalbii qabu namni laale namni ija qalbii qabu laale sammuu bareeduudhaan sammuu jibba amantii hin qabne namni laale Iyesuus boru warroota gartee maqaa isaatiin yaa gooftaa jee gartee hafuurota hamaa baasu warra raajii hojjenna jee waan jiru tasuma isin hin beeku ija koo duraa badaa jaan maaliif jennaan Warra hamu hojjete. laal namu amma yoo dhugaa rabbii dubbanne booda tana ustaada kitaaba macaafaa kana bakka hin dubbisin hin qabnu wanna dhugaa keessa jira moo kijibaa keessa jira kaja'u bakka hin dubbisin hin qabnu hojii godhannee Yesuus mallattoo raajeeffannoo keessa kaa'ee jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjeteetu mootummaa waaqaatti gala malee laal Akkas. nama mootummaa abbaa koo isa waaqa irra jiruutu mootummaa waaqaa dhaala malee itti gala malee Kan. afaan oromootiin Akkas. nama mootummaa kiyyan jenne mootummaa nama gartee yaa gooftaa laal asirratti inumaatu warra isa jaalatuun warra isa jibbu muciyyoo reefu akka jette warra isa hojii isaa inni itti ajajan hojjenneetti inumaa warra isa jaalatuuni warra addunyaa tanarratti isa jaalanna jee maqaa isaatiin waa hedduu dalaguutu boru isin hin beeku yaa gooftaa namni namaan jiru nama jaalatu nama jibbu nama si jaalatuutu yaa gooftaa siin jaa so warri yaa gooftaa naan jiru duwwaadhaan itti galaa miti guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni Amma gaafii bareeda bakka tana fidde maaliif jennaan nuti kiristaanni warra jireenya bara baraa harkatu nu jedhalla nuti kiristaanni warra jireenya bara baraati. Diinni addunyaa kan jiru reebu kun kiristaana islaama. Kiristaanni warra jannataati nuti. warruma yaa gooftaa Jireenya bara baraa duwwaa karaa ganaan barbaannu jedha. yaa gooftaa duwwaa khalifa ክርስቲያን Go ahead, Apache Ustaz. Welcome. እዛ ላይ ማለት ነው መንግስት ሰማት ማን ነው ያ ዱዋ ishee jettu yoo warra afaan oromootti itti maxxanse malee yaa gooftaa namumti naan jedhu jireenya barbaraatti kan galu miti jedha afaan amaaraatti irra hin jiru amaariffarra jiru yaa ጌታዬ ሆይ የሚልኝ ሆይ መንግስት ሰማት የሚገባ አይደለም ይላል afaan macaafa afaan oromootti nu shawwade ሰው yaa Ustaz Abbaa Caalii lallabadhu si kanne carraa bibi Kitaaba qulqulluu afaan Oromoo irra jedhu irra hin jiru duwwaa tan jettu sun. Kitaaba qulqulluu kan jedhamu san irras hin jirtu. Bodo seenaanis waa jechuu feeti dubbadhaa yoo bakka. Warra halkan walakkaa ta'anis amma Ustaz, warra mataa lafa wanna kaa'u. ta'eeru wayitii. Tiksi kana fitadhu mee akka afaan tiksi kana fitadhu seenaatiyya bareedduuti tiksi kana fitadhu kan inni eegale kana xiqqa shawaa kanaan lallaa hafuura keessaan jira tiksi kana 20 takka hanga 23 kana fitadhe achi booda si gadhiisa madaraki laali asirratti amma akkuma 20 takka irra jeetti namni hojii abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjeteetu mootummaa waaqaatti gala malee namni isa jaalatu kan gartee addunyaa tanarratti yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa isa dhumaa sanitti guyyaa yoomul qiyaamaa jechuudha. Namoonni baay'een yaa gooftaa naan jaan yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin odoo addunyaarra jirru maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin hafuurota hamoos baafneerra warra isa jaalatu beeku warra isa waaqa jedhuuni
warra gartee isa waaqa ja'uun warri inni dubbachaa jiru. Hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenne irraa miti jedhanii mallattoo gaafii dura kaayan. Isaanii akkana jaan. Anaan jedhu jeeti akkasitti dura kaayee dura. Hogguusi jeen inni ani immoo yeroo sanitti yeroo isaan hafuurota hamaa raajii adda addaa aangolee adda addaa maqaa keetiin hojjenne irraa miti jedhanii isa gaafatan. Yesuus kana jaabee kadhu Yesuus jaalal durratti ani immoo matuma isiniin beeku. Isin yaa warra hamaa hojjettan hamaa hojjechuun bakka tanatti adda isinii baasa. Hamaa hojjechuun akkuma diddame takka irratti jee hojii abbaa isa waaqarra jiru dhiisanii anaan yaa gooftaa warra ji'eensan abbaa qoodiiftanii warri na duraan hojii waaqaa nama hojjeteetu mootummaa waaqaatti gala jee isinii himeetiin jira. Maaliif yaa gooftaa naan jettan jechuurraahi isin yaa warra hamaa hojjettan ija koo duraa badaa jaan. Ija koo duraa badaa jaan mul'ina isaanitti hime jedhe. Yesuus warra addunyaa tanarratti yaa gooftaa isaaniin jee warra gartee abbaa dhiisanii nama kan isa erga dhiisanii abbaa dhiisanii hojii abbaa raawwachuu dhiisanii isaan yaa gooftaa jedhanii halkanii guyyaa lallabaa jiraniin ija koo duraa badaa jaan. Hallelujah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma ati hiiktetti kan macaafuma afaan saayinsiidhuma goote kan. Wallahi afaan Oromooti. Akkuma ati hiikte kanatti miti beekanii hiikamu macaafichi. Afaan Oromoo qulqulluun siyyate wallahi. Naga. Karaa hiikte kanatti miti kan hiikamu waan ta'eef jechichi dubbadhu baay'ee jirta. Lallabadhu ibnu. Akka hiiktume isheen hiikime waan sanati. Gosh. Sila carraan kennitanii eebbifamaa gaa. Amma dhufte fakkaata. Duras dubbadhee dhaga'uu didane bu'uuransi kun baaniiru. Elaamee 21 irraa kaastee dubbisaa turte miti. Inni koo jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee yaa gooftaa naan jechuu duwwaa miti. Duwwaa ishee jettu afaan Oromooti keessa makin. Duwwaa afaan Oromoo irra jira, Arabiffa, Ingiliffarra, Amaariffarra jiru. Kan macaafa keessa jiru irraan kutaa irra jira ko irratti barraa'ee jira. Afaan Oromoo ko jaarraan daladhe keessadha bara afaan Oromootti hiikamuun afaan Oromoon hin beeku ture macaafa kana dur. Afaan Ingiliffaa, afaan Arabiffaa, afaan Amaariffaa, afaan Amaariffaatiin jaarraa 16 keessa ture. Jaarraa 16 keessa Amaariffatti hiikame. Naannoo jaarraa 7 keessaa fi jaarraa 8 7 keessa immoo Arabiffatti hiikame. Ingiliffatti hiikamuunis dur ture. Amaariffa immoo irra hin jiru, Arabiffarra hin jiru, Amaariffarra hin jiru. Duwwaa ishee jettu warra Oromootti maki. Nuti hin qeeballu yoo barbaadetti dubbifadhu rakkoo hin qabu. Amaariffichi akkamitti dubbiste? Iskinaa dubbise Amaariffichi. Hin jiru edda jette Amaariffichi maal jedha? Siifan dubbisamu. Asai. Si agarsiiseen viidiyoo isaa dikkaa. በሰማት ያለውን አባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚልኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ይላል። በቪዲዮ አሳይሻለሁ። ሃሌሉያ ኤቢፋማ ቲፋታው አቡሴ ሴና ማነ ሆገኒሺ ሞዴሬተር ጎቱ ቀብዳ ቆይ እንደምን እላ 21ኛ ቁጥር በሰማት ያለውን አባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚልኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። ጌታ ሆይ የሚልኝ ሁሉ ጅደመለ ብቻ እንጂ ጌታ ሆይ ብቻ የሚልኝ ሁሉ እንጂ ብቻ እንጂ ነው። ቆይ አገርቴ ማን ጀላዩ እስኪ ጌታ ሆይ እትፉፊሜ የሚልኝ ሁሉ በሰማት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ብቻ የሚልኝ አይደለም። ጌታ ሆይ የሚልኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም።
fedha abbaa koo isa waaqarraa kan godhu malee geetaa koo gooftaa kan naan jedhu hundu mootummaa waaqaatti hin galu jechaadha inni kun. Arabiffaa soo barbaade siin baasa, Ingiliffaa soo barbaade siin baasa. Duwwaa ishee jettu kana geetaa jechuun ni ta'a jechuu keessa nutti maxxansuuf afaan Oromoo. Okay, duwwaadhaan isa jedhu sanaadha miti kanatti mormaa jirtu kan mashin. Koode qoomee fachu jalqabarraa kaastee dubbista malee caqasa tokko bichaa dubbista maal jedha jalqabarraa kaastee dubbista wangeelicha san jalqaba boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaastee dubbisuu qabda. Yeroo jistu galtee siree xabbaa mana wajjin dubbisuu wayyuu. Maatii keessatti galtee dubbisuu wayyuu tokko kaastee. Bakka akkamitti caqasa tokkoffaa caqasuma tokko qabattee akkamitti hiikama. Warri qoricha namatti gootan, warri waan gaarii hin hojjenne, warri hamoota namatti yaaddan, warri nama ajjeestan. Geetaa hoyi kan jedhu eenyu Pheenxee moo musliimadha? Okay, siin deebisa laabbaa caalii. Pheenxee dhammoo musliimadha. Maalidha musliima Pheenxeen waa'ee kitaaba dubbisaa hartaa miti? Maarree kaa gooftaa kan jedhu Yesuusin eenyudha? Kiristaana mini? Eeyyeen mootummaa waaqayyotti galuu hafuura hamaa baasnaa warri jedhee Yesuusin maqaa Yesuusin goona jedhu musliima kee. Maarree sinumatu mootummaa waaqaatti hin galu kaamu. Sinumatu hin galtanii bakka mootummaa waaqaatti maaliif? Hojii kiristaanni tokko hojii mataa isaa danda'e qaba. Karaa sirrii yoo hin deemin waan wangeelli ajaju hin hojjetin hamaa namarratti yaaduun dhiiga namaa dhangalaasuuf kakuu wajjin haasa'u xiqqoo tokko. Biyya lafaa kana irratti waan gaarii hojjetin waaqayyoon nan beeka yaa waaqa jennee mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu. Kuni dhugaa jirudha. Bashoo kun adiisimeeti. Irratti wanti mormisitti ta'e kamidha? Mimmiin adiisime bashoo kun immoo ifa gochuudhaaf jechuudha. Nama meediyaa obsiif haa. Ati dhiisime? Kakuu wayyaa. Okay. Ishi ana wayya gaariidha bareeda goote ishi waan tokko ishi sitti ni mana geeffadhu akka itti lallabattee hiikteetti jechuudha gaa ani immoo hiikasaa isati hamma gajjallaa irratti iddoo 21 kaaftee kanatti haasaa turte hundumasaa jechuudha. Inni warri maqaa gootiin raajii gochaa turanis warra maqaa isaatiin seexanoota baasaa turanis siniin beeku jedhaanii warra gooftaa isaan jedhaniidha miti amma siniin beekuudha kanatti barbaadde. Kanatti lallabbeessu kallattii kanaatiin kanatti lallabbe garuu macaafichi akkas jechuu barbaadeet miti. Macaafichi kan inni jechuu barbaade dirqama gidduudhaaf fuutee bichaa osoo hin taane jalqaba irratti maal jechuu barbaade fedha abbaasaa jechuun maal jechuudha. Isa kamidha fedhi abbaasaa kan inni hojjetamuu kan qabu fedhi abbaasaa sun isa kamidha. Warra kamtu fedha abbaasaa raawwachaa jira kamtu hojjechaa jira. Maaliif warra raajii maqaa isaatiin baasan isiniin beeku jedheen isa jedhu adda baastee beeku qabda dursitee jechuudha. Mikinaatu fakkeenyaati kanuma keenya keessaan sii fudhadha. Raajiin tokko kanuma jenne nutis yaadumati jettu kana jenne nutis bakka. Waanumati jettu kana jenne nutis. Yeroo itti dubbatu si jalan dubbanne abbaa caalee dhiibbaa. Waan addaa miti kaa. Mitiim. Dirruma deddeebitee malee waan bu'aa buustee hin qabdu. Waanuma ati jette kana jenne nutis hin jedheemi. Abboo zim jedhe dhagaa baatirii liqimsee dhufee moo maanni wal kabajnaa zim jedhe akkasii natti himte miti si dhagee miti kan kee na dhagee bakka. Kan keessi dhaggeeffadheera. Waan nuti jenneerra waan adda dubbatte qabdu siin jeessin nu goomse maaliin balleesse? No. Kanati jechuu barbaadde maqaa isaatiin jette laa maqaa isaatiin warra raajii baasu hundumaati yookiin immoo warra seexanoota baasu hundumaa miti kan inni sin hin beeku jedheen maaliif sin hin beeku jechuun hin barbaachise warreen sanaatiin. Tokkoon isaanii iyyuu cufarraa masarattaayyeerraa kan kaatee eenyu taakkalee kaate tokkollee kan amma jiran kan darban miti tokkoon isaanii kan hafan jiru kan nabe Yesuus kottaa gara kootti jedhuun hin jiru. Ishi jiraachuu baatu. Maaliif? Fedhii waaqayyoon raawwanne ka. Mee fedhii waaqayyoo jara raawwachuu qaban bichaa nutti beeka kukiyya. Fedhii waaqayyoo isa waaqarra jiru sana waan raawwachuu qabnu kan jaraa olisi nutti himi beeti. Ishi qoy hin falmiin hin mormiin atamma taa'e sitti himaan jira hin mormiin. Indee dhaggeeffadhu kaawwate dura si jammar. Kan inni siin jechaa jiru yoo siif galeera taate siif haa galu. Akkati jechaa jirtutti warruma raajii maqaa isaatiin baase sanaan daariktuma siniin beeku jedhee miti. Kan inni jechuu barbaade maqaa isaatiin warra raajii hojjetan maqaa isaatiin warra seexanoota baasan yoo ta'anii warreen hojii jallinaa hojjetan jiru. Fakkeenyaati kan keenya keessaa ta'u namni fakkeenya. Hojii jallinaan jedhu Yesuus maal taate hojii jallinaa jechi jedhu keessan jiru. Yee abbaatiin fiqaa deemee adargin jedhe fedhii waaqayyoo kan hojjetu jedhe fedhii waaqayyoo isaa nutti himi.
nuti waa'ee masaratii waa'ee beeluu keessan gallu ana abbaa caaliitiif fedhii waaqayyoo raawwachuu qabu isaanitti himi. Fedhii waaqayyoo sun maalidha? Fedhii waaqayyoo suni nama jaalachuu, nama kabajuu, jaalala isa kan waaqayyoodha. Okay, qulqullummaatti jiraachuu. Kana jechuun hojii halalummaa keessaa bahanii hojii. Amma meeqatti akkasii lafa barbaadde? Kun hunduu macaafa kun hunduu ulaagaatii wanti naa miti. Ulaagaa fedhii waaqayyoo isaanii mati. Amma Yesuus yeroo baay'ee fedhii waaqayyoo jedha. Fedhii Yesuus guutuun nurraan barbaachisu. Fedhii eenyuuti fedhii waaqayyooti. Qoy. Ela waan sin jedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 35, Wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 50 irratti fedhii waaqayyoo isa tokkicha isa waaqarraa kan raawwatu hunduu obbolaa kooti jedha. Ani obboleessa Yesuus isa kiliir isa qulqulluu sana ta'uun barbaada. Mangisa maatiillee galuun barbaada. Fedhii waaqayyoo kan godhamuu qabu kanan ittiin obboleessa Yesuus ta'uu maalidha fedhiin sun? Rakkataa gargaaru, namaaf ooguu, boonii cubbuu hojjechuu naan darbiin boonii ragaa naa oolu. Elaa obboleessa koo hiyyuun dura hubachuu si wayya. Tokko hin jedhin maalan si lakkoofsisiisa. Ragaa. Maal kan jedhu? Maatewos 7:7. Maal kan jedhu? Kan ragaati barbaadaa jirtu maal kan jedhu maalan siin fedhii waaqayyoo sammanaa lakkoofte irratti ragaa fedhii waaqayyoo kana jedhee yoo Yesuus dubbateera ta'e. Maatewos 7:7 irraa ilaali. Maatewos 7:7 irra jira. Fedhii waaqayyoo isa kana jedhee dubbata. Ani si baasaa hin jira qoy. Anaaf naa obse. Macaafni kun ikkoo guutuu miti irraa hirrateen bara Yesuus waan barsiise hin dhabneemi. Barsiisee ture. Abba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abba caalii gizee akkana cinqitan ofiilleetiin akka jarri gammadaa haasoitu waa'ee jireenya bara baraa karaa na Yesuus ka jedhu sana dubbistanii gizee takka takkatti dubbadhaa mala. Akka gizee cinqaman bar jireenyis waan sana gammachiisaa dubbachiisuu qabdan malee akkatti hin cinqinaa maali. torba kana jira የማቴዎስ torba የተሚ akka Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif ni kennama barbaadaa ni argattu balbala rurrukutaa isiniif ni banamaa jedha. Kun akka waan akkaanii barbara yeroo baay'ee nuti waan bana koo yeroo nuuf balbala koo akka jennaan dhufsanitti bana ijoolleen koo caaliin koo kun fiigee diddi jedhe fenatti bana waanuma jirudha. Balbalaan koo akka jedha waan bareedaadha kana miti wantichi fedhii waaqayyoo kana miti. Kan kadhatu hundinuu ni fudhata. Kan barbaadus ni argata. Balbala kan rukutus ni banama. Namatti fedhii waaqayyoo isaa nutti hima. Macaafa kanarraa irraa badee fedhii waaqayyoo sun saganni sunidha. Sagada waqtiitti yerootti 5 sagaduun ji'a tokko sooma soomuu waggaa keessa waan akkasiitirraa fedhii waaqayyoo sun irraa gatanii ulfaatinna warri Giriikota. Maatewos 7:1 irraa. Bar sooma nuti soomnu ture kun fedhii waaqayyoo waan nuti hojjennudha ture. Tokkorraati Yesuus waaqayyo akka isinitti hin farannetti isin namatti hin faradina. Firdiidhuma isin namatti faraddaniin isinittis ni faradama. Qooda safara isinitti namaaf safartanitti isiniifis ni safarama. Kanadha. Itti fufii dubbisa qamaadhaaf dama. Ittuma fufika. Ende kana kan barbaadame jee maaliif huba ija obboleessa kee keessa jiru ilaalta. Keessaa fuchuu fi dhaabika hin quuqa waan ta'eef utubaa isaa ija kee keessa jiru hin hubattu. Inni kunoo maali dara? Keessaa fuudhuudhaaf miti isa ija kee keessaa hubattee ta'a dursa. Ija koo keessa utubaan jiru. Akkana jechuun taphata obboleessa keetiin. Huba ija kee keessaa siifan baasaa jettare lakki akkamitti ija obboleessa kee keessaa huba siifan baasaa jettare lachan keenya jaamne adeemnuu kana innis naa baasee innis na baasaan malee kunoo. Abu Muaz wayyaati haasaayyuu hin beektu dhugaa. Kunoo utubaanoo ija kee keessa jira. Ati of hin argine. Kuni kosi fedhii waaqayyoo miti bar. Fedhii waaqayyoo koo sooma soomuudha ji'a tokko. Guyyaatti waqtii 5 sagaduudha.